Shabakan sama lifti betul. Akkana jechuun ooleen Oromiyaa Itoophiyaa keessa jirtu sagalan asitti head office pirezidaantii isaanii ijaarachuu hin danda'an. Okay, lama fa. Lammaffaa Aye. akkuma ansin jee qaamni hidhatee alaa bichaa Finfinnee kana keessa sosso'u. Ka Oromootii fi qaamni hidhate waraanni poolisiin wannummaan hundinuu ta Oromiyaatii fi ta federaalaa bichaadha jechuudha akka isa socho'u. Kanaafuu heera mootummaa Itoophiyaatiin Finfinneen lafa Oromoo fi Oromiyaa ta'uun isii raggaasifamtee keewwata seera mootummaa Itoophiyaatiin shabbaan itti dhawame jechuudha. Gaafa Oromoo jalqaba nuti qabsoof itti qabsaa'aa turre deebite jechuudha. Maaltu si dhagahame akka nama qabsaa turettis haa ta'u akka nama marii biyyoolessaa irratti hirmaatettis akka nama wanni kun Oromoo akka inni ta'uuf achi keessaa harka qabutti miirri kee maalati? Miiruma gammachuu Oromoo nama hunda dhagame ni dhagama. Okay. Biyya harkaa qabnaa takka ammoo namni hanuma cimu takka ammoo dhugoomsaa Oromoo Finfinneen Oromoo akkasiin taatuuf shoora olaanaa taphannee makiinaan manaallee naaf haa bitamtu warri waada naa galtan waada sannaa guutaa ka jiru asirratti ni maxxansa. Dhugoomsaan dhugumaan Finfinneen Oromoo akkasiin taatuuf waan godhe ni qaba akka hubannaa keetitti. Isa qofa jechuun inni adda durummaan irratti hirmaataa jiraawu nami ati qooda keessaan qabdu akka Finfinneen Oromoo taatuuf sagaleen ta'e gochaan ta'e nama keessaa dhabuu jira qooda Oromoon keessaa qaba. Ni qaba garuu qooda dhugoomsaa kanatti himtuun barbaada. Qoonni dhugoomsaa akkuma miidiyaa irra dubbate atillee arguu nama nofaa duuba dubbachaa ture miidiyaa adda addaa sana. Yaa ani waan inni dubbatu qofa osoo hin taane ati isa hojii saayibaa marii biyyaalessaa waliin turtanii tarii naqaalaa waliin dhiyaattanii waan inni dubbatiin kaafee jira naqaalaa sitti dhiyaata ati immoo kanaaf situun fedha. Maal inni qoonni isaa? Irratti dubbatiin gaa makiinaan akkan haa bitamtu miidiyaa irratti dubbanne miidiyaa isa achitti yeroo marii biyyaalessaa haasawwan san irratti namatti dubbisu irratti ani dhiibbaa akkanaatiin godhu jira wanni akkanaa naaf hafalamtu hin jenne. Tanammoo hojuma isaatiin hojiin tiyyaa gartee makiinaa takkaan bichaan waan deebitu garuu naan maltii makiinaan takka jee jechuun. Okay, dhugoomsaan Finfinneen akka Oromoo taatuu fi qaamota dhiibbaa godhan keessaa hanga fechuu gati Hamza. Maal jechuun hirmaataa marii biyyaalessaa nama kuma furiitiin innis. Okay, dhugoomsaadhaaf makiinaan manaa yoo bitamte ammatti haqa moo haqaa miti akka yaadutti fakkeenyaaf osoo qabaattee bittaa fe'ati. Okay, yoo waan irraan hir'isne taate yoo fakkeenyaaf lilmeen bararraa waa waraabanii irratti yoo kasaatanii bitaaf. Okay, kanaafuu dhugoomsaan dhugumaanuu makiinaa manaa bitachuun itti haqaa jechuudha. Yoo bitameefis mootummaan haa ta'uu abbootiin qabeenyaa haa ta'uu Oromoon haa ta'uu abbaan barbaade yoo sappoortii keessa godhu ta'e haqa. Akkasii jeetiin. Badhaasaati waan kana maal jetta? Dabbaale xiqqisho koo yaadaniin kan nadhani gama boodarraan kan nadha ammaan dhufee akkumaan jireenya godheen seene dhumarra yoon kan wayyu. Hamza ana akka dhuunfaatti siif dhugoomsaafis kabajaan qabaa jaalalaan qabaa waan isin gootan hundaaf ammoo qoodaa fi beekamtillee hanga kiyyaan isin kanuun fedha. Oromoonni waa lama gaafachaa ture Finfinnee qofaa miti. Magaalaan Oromiyaa keessa jiran akka inni Oromootti buluu fi Oromoof deebi'u gaafatamaa ture dirree dhawaa faadha. Akkuma Finfinneen Oromoo ta'uu keewwata mootummaa Itoophiyaatiin raggaate dirree dhawaan akkam taate? Dirree dhawaan duraanuu seera mangisti mootummaa Itoophiyaa kana keessa hin jirtu bari akka saba biraa taate akka sablammootaa taate hin jirtu barta kanuma Oromooti jirumaanuu seerumaanuu kan namtee hin jirtu isin saniif dhiisan. Maal jetti mee deebi'ee guutakka? Eegi mangisti keessa hin jirtu. Dirree dhahaan. Beeta mangisti keessa hin jirtu gaattu. Dirree dhawaan ta sabaa fi sablammootaati ta gartee uummata kanaa qaba jaamtee seera mootummaa Itoophiyaa keeyyata tokko irratti illee haamtee hin jirtu durumaanuu lafa Oromoo beekamti isin. Okay, hayyoonni takkaammoo qondaaltonni mootummaatis warroonni siyaasaatis waa'ee marii biyyaalessaa wajjin wal qabsiisanii wanni isaan kasaa turan takka Finfinneedha takkaammoo dirree dhawaadha. Dirree dhawaan maruma biyyaalessaa keessattuu agandaa guddaa akka Finfinnee akka inni ta'e dubbatamaa ture. Dhimmi dirree dhawaa xumurri isaa maal ta'e marii biyyaalessaatiin? Warruma mari'atu too haasa'e malee seera mootummaa keessa waan hin jirreefis wantaaf dhiyaachuu hin dandeessu. Wanni guddaan akka Finfinnee kana yoo taate malee namuma hin beekne haasa'e duraanuu mariintu yeroo jalqabaatiif uummata Itoophiyaatiif dhiyaatte hin beekan isaanuu eeganumaa hubatan malee akkasuma
Sassan qofaa miti artistoota Oromoo irraa kaasee hanga sirbitti bahuutti qabsoo fincila diddaa gabrummaa kan Oromoon godhaa ture keessattis Finfinnee fi Dirree Dhawaan addaan afanii hin beekani. Maqaan isaanii bakka hedduutti wal qabata. Walumaan gaafin wal fakkaataan dhiyaataaf. Dhugama isa kana egaa amantee Dirree Dhawaan akkamitti? Eji mangisti wallaalu irraa ilakki wallaala malee seerri mootummaa federaalaa Dirree Dhawaan uummata kanaati jee murteessee hin jiru. Maali inni garaagarummaan Finfinnee fi Dirree Dhawaa ibsuu dandeessaa? Ni danda'e. Maali? Finfinneen duraan magaalaa guddoo Itoophiyaatii fi akkasuma magaalaa naannoo Oromiyaa taatee mirkanoofamtee hin jirtu seera Itoophiyaa keessatti. Ammoo inni jijjiirame magaalaa guddoo Itoophiyaatii fi isiin tuni magaalaa gudditti handhuura mootummaa naannoo Oromiyaati. Jara kanaatiitu asitti pirezidaantii ta'ee waan adda addaa ta'e tajaajila guutuu asii godhachuu danda'a naannoon biraa godhachuu hin danda'u tamurtoo itti amma. Sun jijjiiramee jira jechuun ni dur ture. Direedhaa duraanuu akkas hin turre maal jijjiirarre? Faallaan Dirree Dhawaa maali? Suutuma suutatti deebisa tuni siistamuma jaartee kanuma mootummaa kana guddisuudha malee isin duraanuun jirtu eegi mangistii keessa hin jirtu. Okay, sabaa sablammoota Itoophiyaa keessa jiran keessaa Dirree Dhawaan lafa eenyuutti argamti Hamza? Lafa Oromoo ta'a. Thank you. Okay, keewwata Oromiyaatiin yoo ta'e keewwata seera mootummaa Itoophiyaatiin magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa Oromoo fi lafa Oromoo irratti argamtu akkasiin taate wanni barraa'ee jira. Sun duraan jira lafa Oromiyaa ta'uun faartaanis lafa Oromiyaa ta'uun garuu ta'a akka Finfinnee sanii qoodamtee seerri waan kan hin qabu keeyyannii waan hin kaaminiif jecha lafa Oromootti beekamteetuma ta'isi jechuusin malee namni falmitti qabu hin jiru. Okay, marii biyyaalessaatiin Dirree Dhawaa ilaalchisee wanni adda bahe takka wanni godhamee hin jiru akkasii. Duraanota Oromooti jenniti malee sangaa kun ajandaan ta'ure waan xee tokko xiyyaa miti ati ni jetta namni siin falma hin jiru. Okay, angaafeen sirraa qabdu muradhee warri marii biyyaalessaa irratti hirmaattanii isin sabboontota gootota makiinaan manaallee isin faa bitamu uummanillee sappoorti isin haa godhu. It's okay, rakkoon qabu waan bareedaadha. Xumuradheen jira. Gaarii taate. Okay. Yaadallee yoo ta'e gaafillee yoo qabe yoo ta'e namni dubbachuu barbaaddan yoo jiraattan isin keessa. Waa'ee Itoophiyaa irratti. Yaa agendaa kana itti fufsiisu. Yeroo kun Itoophiyaa muteen saa haa tattaa'e yookaan waa agendaa. نمو بيتا جعل خبز الخباز جعل ربني بيتا نموت وجيك بقى انا فكين يعني بوليتيكا تكبر رامبيو لكن اذا كيف ده هذا خدنا 20 دنيا قالوا ستري وان بين جتشا كيف تشوف الرمو في الأداء warri gaafii qabatan gaafadha gaafii keessatti ati qabsaawaa miti yookiin maatiin kee qabsaawaan beeku Oromiyaaf. Ani warra direedoo ati warra qabsaawaa illee qabsaawaa jabduudha warri kiyyaa. Maaliif qabsoote duuba? Okay, Hamza namni hedduun moolidoo godhu jira atillee moolidoo keessatti sirbaa oolte. Moolidni haraamii jaan ati maaliif sirbite? Haji baba maulunni haram. Maulunni halali amma zikri ofu yana hata ko bode. Okay kana ko naye khabagamtoota ordoftoota ummata keenya balla asgalaan eedani fi wanno godaa turtani galatuma ulfaadha agendaan keenya waa'ee siyaasaati wajjin wal qabatu miti dhimma amma kan irraa dubbanne kana miti kana Hamza argumaa fi isinillee akka seeqattan takka ammoo wanna takka filama karraa hubattanii biraa isinii galtuuf hin kaase. Agendaan keenya waa'ee maafiyaa hattuu dhiigana bara dhangalaaftuuf dubartii guddee turre jirra. Isa kumatti qabsaa turre qabsoon keenya mallee naabbannee agendaa kana sarafullee hin barbaannu agendaa biraa isa kana gubbaa dhumuullee hin barbaannu. Itti fufaa. Yaa kun itti fufaa hanga jennee uummata keenyaaf sagalee haa taanu hattuu guddaa maraatee takka ammoo Abduu Jabbaar Hussein nama jedhamu Finfinnee keessatti Itoophiyaa keessatti seera mootummaa Itoophiyaatiin barbaadamaa jira. Kaameraan keenya lookshinni keenya mataa fi ija isaa irratti hidhaa jira. Eessa kan inni seenu eessa kan inni bulu yoom akka inni biyyaa bahu hunda qoratu waan jirruuf inni to'annoo seera gala akka oolu asumaan isinitti himuun barbaada. Qaamota akka isaatti yakka keessaa harka qaban hunda isaa mootummaanis yoo ta'e nutis barbaadnee seeraaf ni dhiyaatan yakka hojjetaniif ammoo itti gaafatamanii agandaa kana bal'ifnee anillee waan inni qabadee dhufuun qaba. Daqiiqaa 30 takka diidee booda laayivii deebi'ee wal agarra. Agandaan keenya dhaabatutti fufaa waan inni adda baafachuu qabu jira bakka wayii dhaqee waan sana adda baafadhee waan naa galeef waan inni argee fideen isin gabaasa.
hangasatti walitti deemina hundi keessa nagaa qabaadhaa iddoon isin jaaladhaa bakka jirtanitti fayyaa nagataa daqiiqaa 30 deemee booda laayifii deebinee wal agarra. Teenkii hundi keessa galatoomaa. Afani kan immoo isin jedhu shamarra hundaa miti. Warra miidiyaa kanarraa nama arrabsaa jiran shamarra hundaa miti. Shamarri kaan mangistoota isin dhugaa rabbi isin kabajamtoota. Isin warra maatii gargaaraa warra haadhaaf abbaa keessan gargaaraa warra dhukkubsataa biyya keessaa iyyuu gargaaraa. Amma warri miidiyaa irratti nama arrabsan kun warra takkaa saba jaraa iyyuu gargaaranii hin beekanii haadha jaraa gargaaranii hin beekanii. Warra hojiin ejjenne warra mana jaazaatti galee mana iraftiitti galee achi taa'ee nama arrabsaa ooludha. Warra hojiin hin taaneef jechuudha. Warra dhiira taraa qayyaraa oolu warra baangaalii taraa qayyaraa oolu warra baangaaliin garaa gahuu dideetu jechuudha. Wallaggaraa dhuftan ganama silaa jechuudha. As galee yoo jiraatan lakkoofsa tokko barreessaa. Tokkicha yoo jiraate lakkoofsa tokko barreessi. Tokkicha yoo jiraate jala. Daalachoonni as babaatanii miidiyaa irratti minaa seena miseensummaa tokko hin qabdan nuti. Miseensummaa tokko dulloonni miidiyaa kana irratti miseensummaa hin qabdan. Miseensummaa tokko. Dulloonni kutaa bakka hin buutanu. Kutaa bakka hin buutanu amantiirraa bakka buutanii dubbattanu kutaarraa bakka buutanii dubbattanu miseensummaa mootummaarraa bakka buutanii dubbattanu miseensummaa waraanarraa bakka buutanii dubbatan warri ala jirtan hojiirra jirtan waan ta'eef hojiin keessa nazaafaa keessa nazaafaa dayyuus warra ganamaarraa warra jala jirtan yoo jiraattan warra ganama silaarraa ijoollee wal isin galchan jiru warra ganama silaarraa namni argin jiru amma yoonaa warra ganama silaa jirurraa warri ganama silaa jirtan taaftaabiif kompileengii godha miirra ijoollee warri ganama silaa jiran warra ganama silaa jiran keessaa kottu argate warra ganama silaa jiran hin barbaade wal baatee lafa laftii mataa namaa irratti dhiirri isin fuudhu yoo dhabame miidiyaa kana irratti nama arrabsaa ooltu dhiira yoo dhabdan yoo guyyaan isin irra darbe yoo barbaadanii dhiira dhabdan kottu seena. Naashin libdaa. Ergaddaa warri ganama silaa jiraatan jala sinan dhabe. Ijoolleen shawaa ergaddaa mee ijoolleen shawaa warra nama arrabsaatan keessaa ijoolleen shawaa ijoollee wallaggaa warra nama arrabsaatan keessaa ergaddaa. Ergaddaa asirratti Jimmaan hin galchuu Arsiin hin galchuu Baalee hin galchuu kutaa biraan galchuu kutaa kana lamaan hin barbaade kutaa lamaan shawaa fi wallagga warra maqaa wallaggaatiin nama arrabsaatan warra maqaa shawaatiin nama arrabsaatan jala kana barbaade. Urjii warra ijoollee shawaa bakka bu'ee dhufe ganama yoo jala jiraatte ergadhu urjiin abboon ergatiin kun geemii namni sadaqaa namaaf asirratti haaseetii kun innaa shillibda sadaqaa kadhachaa jiru bara asirratti warra sadaqaa kadhatullee miti kadhataa miti immoo kadhataa miti hello kennaa lixaa salamii abbeen kee harmee kee hasalani naa shillibdaa hello boy mana algaan dhimne kanatti callumatte keessa ciiftu na beeytanii na beekuu baattanii jechuudha mi'ee maan ol lixaniituma zimti tanes keessa teessuun gaafa socho'aa jiran illee sochootan nama jala callumattanii raftu sireeduma kanarratti jechuudha sosocho'aa gaafa namni jedhe lukaa fi duudaan socho'aa kottee keessa lafa qabsiisaa sosocho'aa miidiyaa kanarratti illee lafatti hin sochootanii asirratti hin sochootan ergaddaa warri sila ganamaa sun ergaddaa warri sila ganamaa kottu isa kun kanii bareed Oyyekam bareeddu kamaata maal jette? Bareedduu kamiyaati? Bareedduu Oromoo.
Eenyu kanatti gad deebiftee seente kun? Irra hin argine bicha argama bar. Eenyu dhanni? Mucasa ammoo jedhama. Maaliif? La irratti walitti buune akkas godheenatu. Si jaallataa ture inni Dubaan jirtaa? Ara lakki maal taate ani Saudiin jira. Maaliif gad deebita re'aati nama dhiira maaliif gad deebita isin qoye? Hamma isin durbii kun qoye otoo amma ka'ee dhiira akkanatti isin qabe harkaa ba'uu hin dandeessu? Rabbiin na rukuta isa kana afaan sodaadhu isa warra kaan nan sodaadha kana na rukuta. Mee akkamitti rukuta mee? Rabbiin na rukuta. Mee viidiyoo banadhu mee viidiyoo banadhu. Taabiif koppiliingi shargoon namni kumaaf wayi asirra jirtan. Mee viidiyoo banadhu ati mee viidiyoo banadhu mee ati namuma nama rukuttu kana fuula kee ilaali. Viidiyoo banadhu mee viidiyoo banadhu. Ahmediin ba'u rabbi. Dhageessa ammoon arrabsinii dhiira arrabsinii si shamarran keessaa fi maaliif fuulduratti dhiirattee rumta. Abbaa manaa argattee taate. La inni bari isatu jammara beekta isatu dubbiin taane dubbate ani maaf akkas goota jennaan immoo deebisee na arrabse haadhaan na arrabse naan suura gadi galabbateen malee gadi galabbatuuf hin kaan. Amma gaafii narmee keetti deebi'eera jechuudha gaafa suura gadi garagalcheetu immoo. Naana gaafatu jedheen gadi galabbate kana itti dubbachuu dide. Rakkoon keessa wal jala jala turtanidha waa'ee haadhaati miti. Ugaara bilakki waa'ee amantaati. Dhaggeeffadhu waa'ee amantaanis amantaa kan bakka buutaati. Eenyu mana amantii kan bakka buute? Amantii kan bakka buutansi? Eenyu amantii bakka si buufatansi? Wallaa keessa hirtaatam? Miti bakka barbaade yoo hin jiraadde nama amantaa koo tuquu hin fedhu. Amantaa namaa si tuquu nama amantaa koo tuquu si fedhu. Amantii kee maal jedheetu geeta? Amantii kee maal jedheetu gama ammoon kun? Dhugaa rabbii jala taa'ee jechuudha. Kiristaana keessa ture garuu kiristaana deebisee arrabsaa jiraayyuu hundumtuu dhiisittiin jechaa turanii deebisee jecha dubbate. Ati immoo akkamitti isaan walitti buutire? Hizbiinoo jala taa'ara. Hizbiin suuraa isaa gadi deemni ati maatii gad deebisuu dandeessa. Rakkoo dhuunfaa akkamii qabdala? Dhiisii jedheeni kee jennaan dhiisii amantaatti keessa turteetti hin dubbatinii ufumaatii arraba hin badiinii ittiin jedhee jennaan. Achi zimmidhee sheeriinaaf godhe liivii isaa sheeriinaaf godhe jennaan nan naqee dhaqee achi booddee innoo ol nagashee intalo jennaan maqaa qaba maqaa kiyyaan na waami maal taate jennaan achi booddee nan maqaan kee maqaatti si waaman mitee jecha dubbate jennaan dhiisii lakkee hedheetti dudubbadhee achi booddee non kee maqaa haadhaan na arrabsuutti ka'ee lakkii dhiisii dubbiin kun sin baasu. Maqaa haadha kootiin nan arrabsiin haati kabaja qabdiitiin jedheen ture inuma dideen nan gadi galabbate. Nama arrabsinaati asirratti dhaggeeffadhu. Kutaa nama arrabsinaati gandeen nama arrabsinaati isin shamarran ibidda baattanii deemina. Nama arrabsinaa. Shamarran keenya nama arrabsinaa shamarran keenya isin safuu eeggadhaa. Hin heerumne ammaati ganaa heerumta ganaa dhiira argattee dhiiratti heerumta. Dhiirri kara fuulduraatti si fuudhoo dhiirratti itti dhayixoo kara fuulduraatti. Isas akkanuma gadi garagalchitaa siree irraa fuutee ati. Yaa inni afaan kooti waa kaatu. Toof kabajjani gaariidha. Toof kabajjani jechuudha. Afaan namatti waan kaa'ina waan akkasii. Daappirii fuute afaan itira keessi yoo durii jechuudha. Afaan namatti waan kaa'ina. Amma gadi wayitille.